Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti sinaa qaqqabu. Handallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi akkuma mata duree irratti argitan faanii fi samiradha. Hundi keessanuu ni beektanii warri jijii kiyyaa beektan ni beektan jedheen yaada ijoollee tanneenis jijii kiyyaas. Hunda ni beektu garuu ammotiyyuu hadda waan ijoollee kanaa tan an dura haasa'ee hin beeku waan na fidetu jira jechuudha hadda. Waan ijoollee kanaas ta'e waan jijii kiyyaa akka miidiyaa marti walillaa qusan ani guyyaa tokko kaasee waan isaanii haasa'u hin jaaladhusi. Jijii kiyyaas yoo taate Oromoodha jettee erga Oromoodhaaf lolaa turte okey jennee wajjin jibbamnee sababa isiitaanis baay'ee wantoota baay'ee qaqqaaqaa turanii. Namni haadha qabu haadha ofii hin jibbu hundaafuu haadha keenya taati. Obboleettii keenya akkuma isheen yoo maraattellee walumaa maraanneetuma qabannee jirra jechuudha. Namni si jibbu hin jiru dhugaan isin jedha. Maaliif jaalatanii jibbanuu maaliif jaalatanii konfidensii isheetiif jaalatan jechuudha. Baay'ee konfidensii qabdi waan ta'eef jechuudha. Jijii kiyya ammallee rabbiin ormi isheen waa dheeressu ana baay'ee natti tolti baay'een jaaladha nan kabajas jechuudha. Akkasuma ijoollee ishee kanaa Samiraa jechuudha. Akkuma argitan haadha darajaa kanarra jirti. Namni durarraa qabee beektan ni beektan jechuudha Samiraa jechuudha. Tanaan dura haadha wal lolaa turte. Haadha yeroo wal loltutti baatee miidiyaa irratti haadha fi waan hin taane jettee haasa'aa turte. Yeroo sanis haatis gara naan deebitee hin haasofti. Yaa ta'u iyyuu garuu san hunda yeroo san wanni miidiyaan kun walitti hin cafalle hin jiru isa dhugaa rabbiin. Yeroo kan san hundarrayyuu tarte haadha keenya darajaa kanarra geessee jirti. Rabbiin galanni haa ga'u haadha isheetiin illee walitti araaramanii turanii. Haadha isheetiin walitti araaramte haadha keenya darajaa kanarra jirti jechuudha. Anammoo wanni irra caalii haadha as isinitti dhiyeessuuf na fide maalidha? Samiraa fi faaniin jechuudha. Mucaan ishee amma wal jaalatan kuni suuraa ka'anii gadhiisanii jiranii karaa Instagram isaaniitiin jechuudha. Ijoolleen garuu achi bubbutanii photoshoop godhanii nama biraatti bira fakkeessanii Dr. Habiyyi isa fakkeessanii ishee nama biraa fakkeessanii akkasitti Facebook irratti walii gadi oofanii. Inni sun ana baay'ee na aarsa. Awwan akkasii sun dhugumatti baay'ee na aarsa. Namni hin hubatinoo garuu mi'attii tana nama meeqatu fuudhee nama meeqatu daa'ima ishii keessa kaa'ee kuni kan eenyuti jedhee himata. Namni hin beekne ni jira. Namni waan hubanne jechuudha. Photoshop sanuu namni hin hubanne akkana jedhee taasisaa jechuudha. Baay'ee garaan keenya aaraan dhugaa rabbiin. Nama hundaafuu kanuma. Garuu miidiyaan kun osoo maqaa namaa xureessuu baate jarri kun wal jaalate. Jaalalli isaanii dhugatti baay'ee kan nama ofitti nama hawwatudha jechuudha. Nu jaalala akkasiisan nama akkamii wajjin arganna ka jedhee yaadanidha malee kan itti waanyanii miti. Rabbi haadha darajaa kanaan ijoollee gahee ijoollee ishiitiin gahee daa'ima garaatti argattee jirti. Haadha intala takkaa ta'uuf deemti yoo rabbi achiin gahetti jechuudha. Kan isheen garaadhaa qabdullee intala. Kanaaf garuu ammoo isheen dastaa ofii yookaan immoo gammachuu ofii ibsachuuf suuraa akkasitti kaatee gadhiiste. Isaan irsa ofii wajjin kaatee jaarsa ofii wajjin kaatee fuudhanii isas nama biraa fakkeessanii ishiis nama biraa fakkeessanii irra caalummaa kana aarse Dr. Habiyyi irra kaayaniiti kan isaan akkas godhan jechuudha warri Facebook irra wal gadoofan isa sanitti baay'ee na aarsa jechuudha. Maaliif akkana ta'aadha wanna ni jedhu namni darajaa guddaarra yoo gahe baay'ee namatti ofitti nama hawwata malee suuraa namaa balleessuunis gaarii miti. Ana ofii kiyyaa dhugatti baay'ee na jibbisiisee tokko lama miti baay'ate Facebook irratti warri Facebook fayyadamtan ni argitan irra gaanaa bahuu dandeessan jechuudha. Namni kuni kan kanaaf ta'e eenyuufuu boru akkasuma gootu ijoolleen Facebook fayyadamtan jechuu kiyya. Kanaaf immoo darajaan isaan hadharra jiran kun geettiin isaan asir bakka kana gahan kun ana baay'ee dasna jedhee kan duraanii xaxaasan keessa bahanii harrakinuu haadha ofiitiin walitti araaramtee ofitti kan nama hawwatu ta'anii nagahan jiraachaa jiranii. Hundaafuu rabbiin jaalala akkanaa kana isin yaa kennu jedha. Baay'ee namatti tola. Yeroo duraa jidduudhaan ammoo wallollee isheen jettu san yeroo sanis jechuudha. Chaayinaal isaanii keessa seenanii kan baxabbaxan ni jiru. Ijoolleen tun kan jedhan jechuun namni wayii haasa'u eessan karaa si argannu jedhama. Haasa'anii jechuudha mucaa ammas irratti illee maqaa dhahuun barbaadu.
akkamitti akkana godhan waan sobaa dubbatanii kan jedhan dhaqaati warri ishiidhaaf subscribers ijoollee saniif gootan akka jiran irraa kaasaa jedhee jedhee maraate namni beeytanii nama asirratti maqaa dhahuu hin barbaadu. Dhaqanii ijoolleen tokko jechuudha. Woosuu subscribers kuma irraa kaasan jechuudha. Kuma achi ijoolleen hundaa dubbatanii duraanis nu godhaa jennee isin hin gaafanne warri jaalattan hin gootanii kan hin jaalanne hin dhiyeessanii. San subscribers yeroo gootanitti Hai wanni kun na fayyada irraan baradha chaayinaalii kana kan jette hin goota kan mufuu jechuudha. Hai ka jette immoo hin dhiista. Kanaaf ammoo ijoolleen tokko gorsuma mucaasanii qabatanii dhaqanii irraa kaasanii yoo bultii sadaffaa gahummoo itti guutamee jiraan isin hin jedha. Kanaaf jaalalatu caala hundaa. Jaalalatu caala. Waan hundaa jaalalatu caala isin jechuu barbaadeetanii kana keessa buufattee adda seenaatu waa'ee ijoollee tanaa jechuudha. Hunda keessanuu rabbiin jaalala akkanaa isin haa kennu dhugatti baay'ee dasna jechuudha.